Nagaan Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Akkam jirtu Waaqayyotti kan jaallatamtan kiristaanonni, obboloonni iddoo garaa garaa irra jirtan. Har'a Waaqayyoo sagalee keessa koo bulchee waan qabuuf bifa kanaan fuula keessan duratti dhiyaadheen jira. Yeroo hedduu namoonni karaa adda addaa iddoo muraasattis haa ta'u irraa tajaajilamaa turtan maaliif baddee maaliif sagalee kennu dhageessistu kan jedhu iddoo adda addaatti yeroo isin quunnamtan nan dhaga'a. Isuma kanaa wajjin wal qabsiisee yeroo kanaan booddee waan Waaqayyo keessa koo bulchee karaa adda addaan isiniif dhiyeessuudhaaf murteessee jira. Waaqayyonis irratti kadhachaa jira. Kun jalqabbii isaa ta'a jechuudha. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Isinin jaalladha. Anis piroosesii adda addaa haaluma biyya lafaa kana keessa gabbii ol ba'uu adda addaa mo'achuudhaaf karaa irra ture malee yaadni koo yeroo hedduu sagalee Waaqayyoo kallattiin haa danda'ameen dabarsuudha. Mee guyyaa irraa sagalee keessa koo bulle tokkoon isiniif dhiyeessa. Innis macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 29 lakkoofsa 1 jalqabee kan jiru nan dubbisa. Ani Ermiyaas raajichi jaarsolii warra haftanitti luboota raajota guutummaa namoota warra Nabukadnezar Yerusaalemii booji'ee biyya Baabiloonitti geessee turetti Yerusaalemii caaffata kana nan erge. Kanas bara Yekooniyaan mootichiif haati isaa warra hojii mana mootummaa hojjetaniif warra hangafoota Yihuudootaaf Yerusaalem ta'an warri hojii harkaa beekaniif warri sibiila tuman Yerusaalemii booji'amanii Baabiloonitti geeffamaniin caafe. Caaffatichas harka Eeliyaasaa ilma Shaafaaniif harka Gemaariyaa ilma Hilqiyaa warra Zedeqiyaan mootii Yihuudaa gara Nabukadnezar mootii Baabiloonitti ergetti nan kenne. Ergaan caaffatichaa kanatti fufee kan jiru ta'a. Innis Waaqayyo gooftaan maccaa Waaqayyo inni kan Israa'el warra Yerusaalemii booji'amanii gara biyya Baabiloonitti geeffaman hundumaan mana ijaarradhaatii keessa taa'a. Lafa qotadhaatii wanta isarraa argattan nyaadhaa. Niitii fuudhaatii ijoollee horaa. Ilmaan keessan fuusisaa, intaloota keessanis heerumsiisaa. Isaanis ijoollee haa horan. Lakkoofsi keessan haa baay'atu malee hin xinnaatin. Mandara ani akka isin booji'amtanii itti geeffamtan godhe kanaaf nagaa barbaada. Waaqayyoonis kadhadhaafi. Isheen nagaa yoo qabaatte, isheen nagaa yoo argatte, isinis nagaa hin argattu jedhee dubbateera kan jedhudha. Eeyyee Waaqayyo gooftaan maccaa Waaqayyo inni kan Israa'el raajonni keessaniif warri isin gidduu jiraattanii hooda isiniif dubbatan isin hin gowwoomsin. Warri abjuu isiniif abjatanis hin dhaga'inaa. Isaan maqaa kootiin raajii sobaa isinitti dubbatu malee ani isaan hin argine jedhe. Kana Waaqayyotu dubbate. Waaqayyo akkuman dur dubbadhee ture waggaa 70 mootii Baabilooniif erga hojjettanii booda isin nan yaadadha. Akkuman dur isin abdachiisee tures gara biyya kanaatti isin nan deebisa. Yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beekaa. Innis yaada nagaa, yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti. Ameen. Lakkoofsa 11 irraan deebi'a.
yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaa, yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuutiif malee yaada isin balleessuu miti. Ameen. Kutaa kanarra dhaabbadhee sagalee tokko dubbachuun barbaada. Yeroo hedduu kanan dubbifachuu jaalladhuuf kanan namaa dubbisuu jaalladhuudha. Kutaan kuni lakkoofsa 11 inni jiru yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaa, yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti jedha. Yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaa, yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti jedha. Waa'ee yaada Waaqayyoo kana yeroo gabaabdu ishee iddoo poointii xiqqoo 1-2 tuqeetan har'a isiniif dhiyeessa. Yaadni Waaqayyoo qofaadha jedhe namni Waaqayyoo. Eenyummoo isa geeddaruu hin danda'u jedhe. Yeroo hedduu yaadni Waaqayyoo kun namoota baay'eedhaaf gaaffii ta'a. Sababni isaa yaadni Waaqayyoo kan nuyi ofiif qabnu wajjin tokko miti. Kan namni nuuf qabu wajjinis tokko miti. Yaadni Waaqayyo nuuf qabu. Yaadni Waaqayyo namaaf qabus kan namni nama sanaaf qabu wajjin tokko miti. Akkasumas kan abbaan sun ofii isaatiif qabu wajjin illee tokko miti. Iddoo kana keessatti seenaa saba Israa'el booji'amuu Yerusaalemii booji'amanii gara Baabilooniin deemanii harka boojuu jalaa jiru. Isaanitti tolee hin jiru. Nagaan qabanii garbummaa jala jiru. Namni garbummaa jala jiru waan nyaatutti, waan dhugutti, waan inni godhu hundinuyyuu garboomaadha. Kanaaf garbummaa namni hin jaallatu. Garbummaa mootii Baabiloon jala yeroo jiran kana keessatti sabni kun iddoo sana bakka sanaa otuu ba'anii barbaadu. Jaallatanis achi danni booji'amanii dhaqan waan ta'eef otuu ba'anii barbaadu. Akkasumallee ofii isaanii gidduudhaa nama isaaniif kadhatu, nama isaaniif hooda dubbatu, nama yeroo adda addaatti yaada isaan qaban kana yaada isaaniif deeggaru isaaniif dhiyeessullee qabu. Namni rakkina keessa jiru rakkina kana keessaa hin baataa nama ittiin jedhu barbaada. Yeroo hundumaa hin baataa, hin injifattaa, hin dabarta kan jedhu namni hin barbaada. Sababiin isaa rakkatee waan jiruuf. Sababiin isaa rakkina keessa waan jiruuf namni yeroo kamiyyuu rakkina kana keessaa karaa kaman ba'a jedheetu barbaada. Saba Israa'eliinis kanatu mudate. Yaadni sabni Israa'el ofii isaaniitiif qaban atattamaan bakka sanaa ba'anii gara biyya isaaniitti akka deebi'an hin fedhu. Falmiin isaanii, gaaffiin isaanis isa kana. Isaan keessa kan jiru raajonni yookiis immoo namoonni hooda dubbatan isaan keessa jiranis yaadni isaan saba sanaaf qaban raawwattanii bakka kana hin turtan. Waaqayyo iddoo kanaa isin baasa. Mana hin ijaarratinaa, hin taa'inaa. Biyya kanaaf iddoo kanatti jiraachuudhaaf wal makuudhaaf illee fuudhuudhaaf illee hin yaadinaa. Biyya kana keessatti fuutanii ijoollee godhachuudhaaf hin yaadinaa. Hin baatu Waaqayyo boris hin baasa jedhaniitu saba kana jajjabeessu turan. Waan nama dhibu keessaa yaadni Waaqayyoof yaadni saba kanaa wal hin arganne. Yaadni Waaqayyoof yaadni warra hooda himanii wal hin arganne. Sabni sun yaada ofii isaatiitii qabu qabatee yaada warra hooda isaaf dubbatan jiran sunis qabatee tasgabbii dhabeetu yeroo inni jeeqamu argina biyya Baabiloon keessatti.
yeroo inni bu'u, yeroo inni rakkatu, Waaqayyo barbaadu nuun jedhee akkamitti ba'uu dadhabne jedhanii nus ba'uu barbaanne jedhanii yeroo isaan rakkatan, yeroo isaan dhiphatan argina. Waaqayyo saba kanatti nama dhugaa tokko erge. Waaqayyo nama dhugaa waa'ee jireenya keessanii isinitti himu. Waaqayyo nama dhugaa isiniif haa kaasu. Nama dhugaa tokko erge. Namni dhugaan Waaqayyo erge sun Waaqayyo harkaa fuudhee kan dubbatu, Waaqayyo dubbii isaatti maayee kan ba'u Ermiyaasiin gara saba kanaatti erge Waaqayyo. Ermiyaas sagalee kana fudhatee gara saba kanaa gaafa dhaqu saba sanaan maal jedhaa? Lakkoofsa 8 kan jiru, lakkoofsa 5 kan jiru, warri hooda dubbatan sabichi matumaa achi keessatti mana ijaarrate taa'uu hin jaallatu. Warri hooda dubbatanis sabichi mana akka ijaarratu hin barbaadan. Ermiyaas immoo hundee isaa kan inni irraa jalqabee Waaqayyo gooftaan maccaa gara isaaniitti akka isa ergatti dubbate mana ijaarradhaa jedhe. Mul'ata yeroo dheeraa iddoo kana jiraachuu qabaadhaa jedhe. Itti fufee wantoota isaan jibbaniif, wantoota isaan hin barbaanneef, akkasuma immoo kaleessa gurra isaaniitiin dhaga'anii kan hin beekne fuudhaatii ijoollee keessanis fuusisaa horaa baay'adhaa. Biyya kanaafis nagaa yaadaa. Biyyattii yoo nagaa argatte isinis immoo nagaa argattu. Amma waa'ee jiraachuu yaadaa. Amma waa'ee yaada keessanitti deebi'aa. Ofii keessanitti deebi'aa. Hamma jiraadhaa. Biyya kana keessatti yeroo dheeraa mul'ata jiraatamu baafadhaa. Pirojektii yeroo dheeraa hojjetamu baafadhaa. Iddoo isaan jibban, iddoo isaan hin jaallanne, iddoo isaan hin barbaanne keessatu jiraadhaa. Pirojektii yeroo dheeraa, waan yeroo dheeraa hojjetamu yaada keessan bal'isaati iddoo kanatti jabeeffadhaa jedheetu Ermiyaasitti dubbata. Ergatti dubbatee jedhee immoo maal jedhaa? Waan warri hooda isiniif dubbatan, isin gidduudhaa dubbatan hin dhageenyaa. Isaan of keessaa fuudhanii isiniif dubbatu. Warri hooda himan sun yaada sabichaa waan argataniif yaada sabichaa tajaajilanii sabicha gidduutti jaallatamanii jiraatu. Warri hooda himan sun fedha sabichaa waan argataniif fedha sabichaa tajaajilaniitu sabicha gidduutti maqaa gaarii qabaatanii jiraatu. Sabicha gidduutti fudhatama qabaatanii jiraatu. Mana namootaa keessatti fudhatama qabatanii hawaasa sana gidduu deddeebi'u. Garumaa inni wanti isaan dubbatan sun saba sana jeequu irraa kan hafe waan ija qabu miti. Waan saba sana gargaaru miti. Waan sabni sun itti fayyadamu miti. Saba sana yaada Waaqayyoo keessatti jeequuf rakkisuu, saba sana dhiphisuu irraa kan hafe sabni sun waan ija qabu, waan inni bor ija isaatiin argee gammadu miti wanti isaan itti dubbatan. Isaan maa inni maqaa har'a sabicha gidduutti qaban, fudhatama har'a sabicha gidduutti qaban sana qofa irratti xiyyeeffannoo godhachuudhaan waan sabni sun barbaade qofa saba sana tajaajiluudhaan warra achi gidduu deddeebi'anidha. Isaan kun warra hooda himanidha. Raajota otoo hin ta'in, raajota warra yaada namaa tajaajilan, warra hooda himan, isaan kanatu yaada Waaqayyo sabichaaf biyya Baabiloon keessatti qabu wajjin saba Israa'eliin gargar baase. Har'as isinittan immoo obboloota koo, nama meeqan keenyatu yaada Waaqayyo wallaallee rakkataa jira? Otuu kadhannu, otuu waldaa kiristiyaanaa dhannu, otuu tsoomnu, otuu nama mana keenyatti waammannu, yaada Waaqayyo wallaaluun nama meeqatu rakkataa jira? Yaadi Waaqayyo ikoonoomii keenya irratti qabu, dinagdee keenya irratti qabu, yaadni Waaqayyo hafuura keenya irratti qabu, yaadni Waaqayyo iddoo nuyi jiraannutti qabu, nama meeqan keenyatu sababii dubbii garaagaraatiin, sababii namoota yaada keenya nu tajaajilaniin, sababii namoota yaada keenya waan nuyi barbaannu qofa nutti himaniin nama meeqan keenyatu gowwoomne rakkannee
dhiphataa jirra. Har'a isinittan hima yaadni Waaqayyo isiniif qabu yaada qobaadha. Yaadni Waaqayyo isiniif qabu yaada qoba. Yaada inni isiniif qabu isuma inni isiniif yaade isa duwwatu beeka. Lakkoofsa 11 irratti yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beeka. Garuu immoo jedha yaada gaariidha jedha. Isinis gaarummaa ofiif yaaddu, anis yaadni hin qabu gaariidhumadha. Garuu immoo yaadni ani isiniif qabu karaa inni itti raawwatu yaadni ani isiniif yaade anuma qofatu beekaa jedha. Anuma qofatu beeka. Obboloota koo gowwummaa yaadaa keessaa baanu. Gowwummaa raajummaa, gowwummaa hooda walitti himuu, gowwummaa sammuu wal cabsuu keessaa haa baanu. Waaqayyo yaada ofii isaatii nuu qaba. Waa'ee jireenya keenyaa, waa'ee borii keenyaa, waa'ee ba'uuf galuu keenyaatiif yaadni Waaqayyo nuuf qabu qofaadha. Yaada qofaadha. Isuma qofatu immoo beeka. Yaadni sun immoo hin raawwata. Yaadichi yaada gaariidha. Waaqayyo yeroo hundumaa akka nuyi yaadnetti karaa nuyi yaadnetti kan nuuf raawwatu miti. Mul'ata Waaqayyo nuuf qabu guddaadha. Mul'ata gurguddaa qabaachuu dandeenya. Mul'ata tajaajilaa guddaa qabaachuu dandeenya. Mul'ata dinagdee, mul'ata soorumaa, mul'ata bal'inaa qabaachuu dandeenya. Mul'ata ulfina guddaa bira ga'uu qabaachuu dandeenya. Garuu karaan inni itti raawwatuuf karaa nuyi itti akka dheeduu raawwatu barbaannu yeroo baay'ee garaagara. Yaada Waaqayyo eeguun gaariidha. Yaada keenyaa fedha keenya irraa of eeggachuun gaariidha. Yaada Waaqayyo keessatti of eeguudhaaf. Akkasumas immoo yaada namootaa irraa of eeguun gaariidha. Fedha Waaqayyo keessatti of eeguudhaaf. Yaadni namootaa yeroo baay'ee yaada Waaqaa keessaa nama hin baasa. Yaadni keenyas yeroo baay'ee yaada Waaqaa keessaa nama baasa. Yaadni nuyi ofii keenyaaf qabnu karaa milkaa'ina keenyaa, yaadni nuyi ofii keenyaaf qabnu yeroo hedduu yaada Waaqayyo keessaa akka nuyi baanu nu godha. Fedhi keenya karaa nuyi deemuu barbaannu, waan nuyi hojjechuu barbaannu, wanti nuyi raawwatachuu barbaannu yeroo baay'ee yaada Waaqayyo keessaa akka nuyi baanu hin godhu. Yaadni namootaas akka kanadha. Yeroo baay'ee yaada Waaqayyo keessaa akka nuyi baanu gochuu danda'a. Amma immoo isa duwwaa miti, raanni raajota waldaa kiristaanaa keessatti ka'anii jiran illee yeroo hedduu yaada Waaqayyo keessaa akka nuyi baanu hin godhu. Waan Waaqayyo isaanitti ibsan ofii isaanii keessaa fuudhanii nu gammachiisuuf, yaada keenya gammachiisuuf wanti isaan dubbatan illee yeroo yaada Waaqayyo keessaa akka nuyi baanu godha. Garuu waan nuti yaadnes akka nuyi yaadne yoo ta'u dide, waan namni yaades akka namni yaade yoo ta'u dide, wanti raajoon nutti dubbatan akka nutti dubbatan yoo ta'u dide, Waaqayyo waa'ee keenyaaf yaada hamaa qaba jechuu miti. Waaqayyo yaada qaba. Garuu maayin yaadni Waaqayyo nuuf qabu isuma qofatu beeka. Yaadan siif qabu anuma qofatu beeka siin jedha Waaqayyo. Innis yaada nagaati. Yaada wanta ati gara fuulduraatti eeggatte siif raawwachuuti. Yaada si balleessu miti. Yaada galgala kee balleessu miti. Yaada wanta ati gara fuulduraatti eeggatte siif raawwachuuti. Olii gad oofamuu nun gaafata. Namoota wajjin kadhannu illee gargara baafanna obboloota tokko. Namoota baay'eetu Waaqayyo irraa galagaluu barbaadaa jira. Namoota baay'eetu Waaqayyo dhiisuu barbaadaa jira. Wanti garaan isaanii itti gammadu itti himamee, wanti garaan isaanii barbaadu siif ta'a jedhamee itti himamuudhaan, garuu raawwachuu diduudhaan Waaqayyo yaada naaf hin qabu, Waaqayyo anaaf akeeka hin qabu jedhanii kan jireenya isaanii karaa Waaqayyo irra kaachisaa jiran baay'eedha. Dhaggeeffadhaa. Waaqayyo sababa nuti gaarii ofiif yaadneef, sababa nuti hawwineef nuu kennaa utuu hin ta'in sababa nuuf karoorseef nuu kenna. Sababa nutti himameef, sababa nutti wacameef nuu kenna utuu hin ta'in sababa ofii isaatii karoorseef nuu kenna. Sababa ofii isaatii nuuf saganteesseef nuu kenna. Waaqayyo matumaallee waan nutti himameef, waan nutti haasa'ameef miti kan nuu kenna. Waan ofii isaatii karoorseef nutti dubbate qofa nuu kenna. Kanaaf qophaa'ii, kana ta'ii, asiin ba'ii, isa kana godhii, isa sanarra ba'ii jedhee nama olii gannuuf yaada Waaqa keessa akka nuyi baanu godha.
of eeggadhaa. Akkasidha Ermiyaas. Waan warri isin gidduu jiran isinitti manmatomaa hin dhaga'inaa. Isaan ofii isaanii keessaa fuudhanii isinitti dubbatan. Yaadni ani isiniif qabu qobaadha. Anuma qofatu beeka. Inni immoo yaada nagaa, yaada wanti isin gara fuulduraatti eeggattan isin raawwachuuti. Dhumarratti akkuman dubbadhee ture jedha. Akkuman karoorsee ture ilaawwadhaa. Karooraan gara Baabilooniin deebanii jechuudha. Waaqayyo waan hin karoorsin nurratti raawwatu. Waaqayyo waan hin karoorsin akka dingataa nurratti lafaa danda'u. Otoo isa kadhannu, otoo isa barbaannu, otoo karaa isaa irra jiraannu, Waaqayyo waan hin karoorsin akka tasaa mana keenya irratti, jireenya keenya irratti lafaa danda'u. Akkas jedhe akkuman dur dubbadhee ture waggaa 70 mootii Baabilooniif erga hojjettanii booddee si yaadadhaa jedhee. Pirojektii waggaa 70tiin Baabilooniin bu'an. Pirojektii waggaa 70 Waaqayyo baasa raawwachiisuuf Baabilooniin bu'an. Harrumee miti. Har'a irratti lafa hin dhoofne balaa dingataa miti Baabilooniin bu'uun isaanii. Waaqayyo pilaanii waggaa 70 qaba. Raajonni sobduun immoo pilaanii guyyaa tokko godhaniitu saba sana olii gadi bujuunjursu barbaada. Pilaanii waggaa 70 qaba Waaqayyo. Waaqayyo yeroo hedduu saba Israa'eliin akka inni booji'amu hin godha. Yeroo hunduma garuu saba Israa'eliin waan jibbeef booji'u otoo hin ta'in waan jaallatuuf booji'a. Pilaanii irraa qaba. Tokko sabni sun bakka dhaqu hundumaatti Waaqayyo isa fayyadamee biyya ormaa keessatti wantoota hedduu hojjechuu waan barbaaduuf akka inni booji'amu godha. Rakkinni isaa iyyuu hojiidhaaf. Booji'amuun isaa iyyuu hojiidhaaf. Garbummaa jala jiraachuun saba sanaa iyyuu hojiidhaaf. Yeroo hunduma waan itti gaddeef, waan miidheef, akka inni of sirreessuuf, akka inni ofiisaa karaatti deebisuuf akkuma isa adabu Waaqayyo garbummaa saba sanaa, rakkina saba sanaattis hin fayyadama yeroo baay'ee. Inni tokko sabni sun aadaansaa fi eenyummaansaa biyyoota ormaa keessa gaafa galu biyya ormaatti akka mul'atuufis Waaqayyo yaada dhokataa qaba. Inni lammaffittiin immoo Waaqayyo saba isaa kana, saba dhuunfaa isaatii kana irratti hormoota warra nutu jira ofiin jedhan kan akka mootii Nabukadnezar, kan akka mootii Fari'oon nutu jira jedhanii warra of dhaadatan Waaqayyo saba dhuunfaa isaatii kana isaanitti ergee yeroo muraasaaf qabaa isaanii jala akka ta'an godhee humnaan yeroo baasuu dhaqu immoo saba isaa kana baasuudhaaf jalloota irratti ittiin ijaaba. Eenyummaa isaa ittiin warra nutu jira jedhan of tuulan irratti mul'isa. Eenyuun saba isaa, saba dhuunfaa isaatii kanarra dhaqee jechuudha. Saba dhuunfaa isaatii kana. Saba dhuunfaa isaatii kanarra dhaqeetu Waaqayyo ittiin diinatti ijaaba. Yeroo hedduu Waaqayyo yeroo hundumaa waan nu rakkisuu barbaadeef, waan nu dhiphisuu barbaadeef, waan akka nu rakkannu gochuu barbaadeef qofa otoo hin ta'in Waaqayyo rakkinatti nuun ijaaba'uudhaaf akka nu rakkannu. Isa nu dhiphisutti nuun ijaaba'uudhaaf akka nu rakkannu godha. Isa sammuu keenya cabsu, isa nu rakkisutti nuun ijaaba'uudhaaf akka nu rakkannu. Waggaa 70 booddee mootii Baabilooniif erga hojjetan ni si yaadadha jedhe. Yaanni Waaqayyo karaa nuyi yaanne miti. Namoota Waaqayyo hedduu fakkeenya fudhachuu dandeessu. Yoosef mul'ata mootummaa fudhatee ka'e. Yoosef mul'ata mootummaa qabatee ka'e. Gaafa mana isaanii keessatti abjuu dubbatu mul'ata kan inni argu mul'ata mootummaati. Mul'ata mootii ta'uu, mul'ata obboloonni isaaf gugguufu, mul'ata abbaan ifaatiyyuutti dabalamanii gugguufu, mul'ata mootummaa, mul'ata barcuma mootummaati. Mul'ata mootummaa kana erga himee jireenya mul'ataa jiraachuu erga kan inni jalqabe garuu rakkina irratti jalqabe. Rakkinni jireenya mul'ataati. Rakkinni yeroo baay'ee jireenya mul'ataa, jireenya karaa mul'ataati. Karaadha. Rakkinni yeroo baay'ee. Pirojektii gurguddaan Waaqayyo waa'ee keenyaaf qabu yeroo hedduu kan inni irraa jalqabu rakkinarraa jalqabu. Rakkinarraa qaba. Rakkina keessa dabarsa handa deemu caa mul'ata himi akkuma jalqabeen
Isa duraa kan isa aggaattamee jibbamuudha. Jibbamurraa jalqabe. Jibbamuu duwwaa miti immoo jibba ija godhatirraa immoo jalqabe. Jibbi gaafa ija godhatu immoo ari'atamatu isa quunnamuu jalqabe. Sobaan dhugaa irratti ba'utu isa quunnamuu jalqabe. Hin du'e jedhanii waa'ee isa haasa'uu, isa tuffachuu, gadi isa buusuu jalqabe. Akka mi'aatti gurguramuutu isa jalqabe. Daandiiwwan kun hundinuyyuu daandii karaa mul'atu mootummaa raawwatudha. Achuma irra ba'ee deema. Isa kanatu isa jalqabe. Achi keessa ba'a. Daandii mul'ataati. Karaa mul'ataati. Achi keessa ba'ee deema. Karuma hamaa sanarra ba'ee deema. Waan addaa miti. Yoosef mul'ata mootummaa erga argee booda rakkinaalee hedduu keessa. Mul'ati mootummaa kan mul'ati ulfinaa, mul'ati barcumaa, mul'ati iddoo guddaa ga'u kan inni raawwatu, kan inni raawwachuu jalqabu daandii marakkinaa, daandii boolla bu'u, daandii ol ba'u, daandii daddarbatamuu, daandii tuffatamuu, daandii rakkinaa, daandii arrabsuu, daandiin karaa mul'ataa arrabsuu, jibbamuu, gadi bu'uu, ol ba'uu, gurguramuu sana keessa ba'a. Jalloo yaada obbolaa ofii keessa ba'a. Micciiramaa yaada obbolootaa gidduu ba'a. Micciiramaa yaada obbolootaa gidduu ba'a. Jalloo yaada namootaa gidduu ba'a. Maqa badii namootaa, maqa badii garmaleef rakkina garmalee achi gidduu ba'a. Daandiin sun daandii mul'ataati. Daandiin mul'ataa boochuu miti. Daandiin mul'ataa bal'aa miti. Akka jaallatanitti kan irra jiraatan miti. Daandiin mul'ataa daandii dhiphinaati. Daandii rakkinaati. Mul'ati amma nurka ga'utti. Mul'aticha amma raawwatutti karaan mul'atichaa, karaan wanta seenaa qabu rakkinaati. Wanti natti himame, wanti argee, wanti sammuu keessaa qabuuf, wanti irratti ta'ee tokko miti jettee kan dhiphataa jirtu yoo jiraatte sagaleen kun si fayyisa. Qaban. Karumatti deemaa jirtu sana daandiin mul'anni kee raawwatu. Karumatti deemaa jirtu sana daandiin ulfinni kee raawwatu. Karuma rakkinaa sana jibbama keessan jira, ari'atama keessan jira jedha. Utuu Waaqayyoon kadhattu, karaarra jiraachuu kee utuu beektu, mul'ata Waaqayyoo wajjin qabaachuu kee utuu beektu, rakkoon sitti wal geeddaree haalli ati keessa jirtuuf haalli sitti himame wanta ati abjatte tokko miti yoo ta'e የምስራች arra qabadhu Waaqayyo kan inni sitti himu karuma sana raawwata mul'ata keessiin jedhama. Karuma sana baata. Karuma sana ulfina bira geessa. Karuma sana karaan keessii raawwata. Karuma sana ulfinni keessii raawwata. Karuma sana jireenyi kee fiixasii ba'a. Karaadhuma sana. Karuma Yoosef irra ba'e irra ba'a. Museen nama ulfina guddaadhaaf eegamudha. Nama kabaja guddaaf eegamudha. Garuu dhaloota isaatii jalqabee kan isa mudate mul'ata du'aa, murtoo du'aa, rakkoo du'aa, rakkina gadi bu'uuf ol ba'uu dhiphinatu isa mudate. Achumarra ba'a. Achumarra ba'a. Kanaaf yaadni Waaqayyoo qofaadha. Yaadni ofii keenyaaf yaadnisu miti. Yaada namni waa'ee keenyaaf yaadisu miti. Yaadni Waaqayyoo qofaadha. Eenyuyyuu isa geeddaruu hin danda'u. Yaadan isiniif yaadii anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaa, yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessuu miti. Kanaaf obboloota koo yaada Waaqayyoo kanatti araarama. Yaada Waaqayyoo kanaan walii galaa. Yaada Waaqayyoo kana keessa jiraadha. Fedhi keessan yaada Waaqayyoo keessaa isin hin baasin. Fedhi ollaa keessanii, fedhi hiriyaa keessanii yaada Waaqaa keessaa isin hin baasin.
Namoonni Waaqayyoof hojjenna jedhanii yaada mataa isaanii lallaban yaada Waaqaa keessaa isin hin baasin.